Naafimi waan amballeesse maltuna raasi fageesse Ottu ijaanan silaala maanam si boonta halaala Sleep, no. Sleep. Gabaa baadiyyaa. Ya, berarti gak balik mana juga. Sekarang udah tahu dah. Kok bisa kau nanti terus ke? Ya, apa aku? Di mana nanti farajela. Memang kau berarti sapu. Bukan kau nak harap bulan yang pada timah. Tapi kau harap bulan yang pada. Aku kau nilai aja. Hah? Kulit tidak kabar ya, dia kalau lupa kerja panang gratis mesti kisah buat dapat ya. Nak berikan nama anak apa? Nama nunjuk ke mana nunjuk? Mama nagada tu. Akam cerita nama apa hari? Mama kia sitan egite topte. Majaran? Bidena kisi tak. Sih. Mati bi madaba tak. Isya nak masih itu entalak. No. Mana nuar gembe kuna aku tua ini kena jatuh ni. Akam najis tama midani yang mabishani payagi tiyo yang talo. Mana gete maduri sana maya. Bunyi kebareda nama. Jadi me. Bareda ada bunyi jajan naking ka. Mal farat bunyi mal kati. Kan nak tahu. Dapat muranto ko berbe. Dapat mana ketin. Amma bishani akkami, amma min ani akkami. Ina jadi nake. Jadi mela wan tu guna sisa farusito sha. La kuno dan tarakiya. Nambe. Mana bamusat ira. Kuno masih tinago ko. Kamari nak kajer tahu kas. La mama kia. Kamberi mega stikeni teate ke. Dubeda. La beri biden. Merre. Kumer. Kamberi ennu ko ni beri soddomi tor. Okay. Biden kisin tak. Beri shante mija. Angkolari. Amma barbada. Kun hundi sama ikawari. Ngulani undu bersama. Balampu. Malu kabar ina selalu. Markol feta. Namanya. Angkolari sa bicara ka. Bashar. Buna malaki meka. Kuna malaki ka ko dimash. Wani kabdani. Akajettoni. Wala kata situ tu. Akajettoni. Garu daktara kota. Akajettoni. Ena no si gudung pera rakoni jobe. Jona migrado peo. Dapo sana me tikot na ura berlingkap. Yang cantik. Ibalambu. Kana tinaken niya lagi. Zaisi kana mo ilandi abba letter takana ergi. Akajettoni kotu. Imman sirraa qabaa zayitiinis wadda deeraa warra gandaattan si dabalaa achi deemtee fudhattaa hamma midhaanii hamma bishaanii koottuu si arguun barbaadanaa jedhiini kan ammoo itti naa kenni tolee dhageesse adama karaatti nyaatta nan beeka. Lagi dapo sana to na upe karasinya. Ini kuno mana tahu argin dia kuisa fidani. Inni kun haybiidha beektaa inni ijoolleen baattan deemtuun bada si harkatti. Matti biri dhibbaa fi shantamii jaarratti. Ayaan hiyyeessaa jiru keessaa ayyama jedhan namni sobase allaka hiyyeessaa fi nama dubbata bash. Birin deemu garuu hin jira. Maami yeroo dhutti itti naaf kenna. Ayyeen kula kun dhibbaa birrii 17dha. Birrii tokko na biraa qabda. Maamatti kenna. Gosh. Nagaan naqii gadi barumsa keessatti taa'e. Daaboo sannaa murtani. Inni agartu nyaatuma ijoolleen dubaraa karaarra nyaachaa deemti. Maal maqaan nyaattu sin dubarri bara kana. Sanuma maal sitti bittee deemta xiqqatee mana jiru. Maal sitti bittee isheen? Gadi yuunifoormi. Yuunifoormi. Yuunifoormi miti handhuura kee mul'isaa naa deemta. Yuunifoormi seem. Laa haadhamaa fi haadha kushaa seem. Kan wal fakkaatu jechaadha. Mucaan keessumaa eessatti jalaa dhaqee. Amma yommuu xaadii keessa teessee akkasitti iddoo kana teessee shunkurtii fi dinnicha gurgurtaa. Mucaan keenya baratee dhidheesse jiru.
لا بين إجولين كنت دابو بكي بران دبري سنو تنتو بين أنت دبرت توتش مرتين إجولين كانت تجيب تسي قد تبع بين كوف دبرا ما سنو ما لا بكت مراتو يا ربي كده تكي يعني ما كده أنا كان كذي بكفرات لا بدينا كوكيس تو كوكورات timaatimii koo kiiloo tokko gurguradhee buna kuma lakkee torba gurguradhee waan tokko kiyyaa galata kee yaa rabbi waan tokko wanti na yaaddessu hin jiru. Yoomittan iddoo kana taa'an silaa namni na bakkee kanatti nama laalu hojiinis waanuma tuffatamaatti fakkaata. Amma timaatimii kanarraa sadi yoo gurguradhe lama tirfii koo taate akkasuma dinnicha kana laallee kan ammoo baalagee waaqomsa ijoolleen qooftu safara kanaa maqaan namatti aragatti. Ani ijoollee kun guddifadha jedheen iddoo kana keessa boqoqa maaliif namni ilmoo isaatiif jecha waan inni hin taane hin jiru jechuudha. Yaa rabbi sumatu beekatumaan buna wayii sumatti qotoqotadhee yoo ana daaqa. Akkam jirtu? Akkam jirta? Nagaadha. Mucaa ishee bara safara kanatti heerumte laati. Akkami? Nagaadha galata rabbi. Fayyaadha. Meeqaaf keessan? Ilaamii maal barbaadda saree? Ani kan hunduu barbaada. Shunkurtis nan barbaada. Hundi masaamu. Timaatimis nan barbaada. Meeqaaf keessan kun? Timaatimiin kun birrii 57, inni sun birrii 28, shunkurtiin birrii 17. Har'a gullitti waan ta'eef moo maakota soodha? Namni sun jiru gabaan sun jiru kana mantala koo akkatti piyaasaa dhaqnee waa finne yoo dhabne. Achuma bakka waan mana jijjiirtu qabannee dhufne amma rabbii faa galatu waayuu irraa gurguradhee nan galayyoo dheeka'een ture. Zayitiin jira yoo barbaada, eebiin jira, daabboon jira, buddeen jira, wanti dibamee hin jiru mana keenya. Okay, abukaadoo kanoo meeqa gurgurtaa? Abukaadootti tokkoon isaa birrii 58 hin ta'a. Halluu qofaa qabdini? Baay'ee waddadee jira. Barbaadde? Abukaadoo na barbaada. Amma kiiloo 80-90 jira. Ajajachuu dandeessan sii dhufa boru. Rakkoon tokko jiru. Birrii kaffaltee deemuu dandeessa. Eewwa. Jiraattaa maatiin keessumaa wanta lakkoo ishee nama raatuudha wal dandeessanii ture. Yeen talak. Ani amaatittuma si yaaddeemee akkamimee wal dandeessu mee gurbichillee nama bareedu hojjetata. Miskiina mucaana naaqatu waan. Idilii moo ibsa koo? Akka amaatittiin taatu saa? Laadha kun itti laadha koo gaangee akkuma godhattanii himatu suruma isaa. Nan arge goodaa kanatti. Akkasii ma jirti? Nuta walitti sin deemnu tana kushee nama raatuudhaan kana maatii sin nyaattu namni sitti seenu. Nuti mootummaa waan arganii nama faana nyaannee dhuunee jaallanna isheenis akkasii kana jaalladha. Durumaa kaastee akkasiidha durumaa ishee? Duruu akkasuma anoo mi'aa ishiillee hin qabu yaa ilmoo koo. Badaasas walitti hin deemnu amaatiin koo tokko akkas jedhu irratti isheen taatu nama badduudha ittiin dhiyaatidhaan jedhu beektaa. Ammati waan hundaaf iyyuu kan si bushu dursa keetti. Inni soo gara haadhaatti inni soo yoo waan tokko haati akkas gootee obbolaan kee akkas godhanii yoo jiru inni soo garuma isaaniitti. Isaanumallis isa idilee makoo abbaan koo lakki saree koo idilee koo idilee ati lama kan beektaa manalleen oolii. Nama waa hojjetamiti. Inni waa hojjetamiti. Mana hin ooliin wanta ta'e hojjedhu. Daraq injeeraallee hojjedhu. Daraq injeeraa sadan beektaa. Daraq injeeraa hojjettee hoteelatti kennachuu dandeessaa. Ataakiltii taraa deemtee fiddee iddoo maali? Ataakiltii taraa jedhuun talaqa maalan beekaa. Achi deemtee wanta ta'e fiddee hojjechuu dandeessaa. Waan akka suuqii wayii mana kee fuulduratti rukutatteetu. Isaa booda wanta ta'e hojjechuu dandeessa. Irratti laatu warqee kiyya gurguru. Warqee kiyya gurgura malee birrinatti laate kan hundumaa naatu. Bilbila kana fa'aa gurgura jechaa jira. Bilbila godheettiin kiyya biyya alaa naaf deebistu. Yoo akkas ta'e malee inni birrinatti kennee suuqii kana kan hunda naasirreessu naaf. Amma birrii 10,000 suuqii bareedduu isheen hojjetatte suuqii gaafa siin jedhu waanuma akkasii amma kun birrii 80,000 qabattee jirti. Waanuma akkasii iyyuu lasha gootetu hojjetatta. Ani iyyuu birrii xiqqashuu siifan kenna. Ati jabaattee hojjetatteenaan yoo maal fidde yoo waasii fidde maal ilaaleen warra keessa warra durii sana ilaalee akaakayyuu kee warra keessa warra gamaa sana nagaa beekta warra leeqaa gamaa. Isaanuma ilaalee kanan biyyi birrii muraasa wayii siifan kenna. Ati ittumaan hojjetta laalee gana bilbila keerreen gurguriin warqii keerreen gurguriin har'a ofirraa. Maaliifi warqii kee jechuuni
ilaaltee zabaatta boru yoo dhukkubsattillee wabiisii ta'a. Borullee irmaan keetii gurguruu dandeessa. Kanaaf birrii ta'uu isin siifan kennu biraa irratti liqeeffatta. Innis immoo si ilaachuu danda'a. Atumti of ta'ee hojjetu malee rakkoon hin jiru. Okay? Ani yeroo hundumaa iddoo kanatti waan isin arguu fi akkasuma yaadana jirtu ijaartitti mari'achuu warra keenyatti yoo hime isaan beektan warra keenya warra guddaadha. Duras beekanii mana kennanii na abaarate na abbaan keenya dura osoo hin didu osoo hin bo'u biyya alaatti hin deebi'e osoo hin jiru obboleetti kiyya biraan deema osoo hin jiru biyya alaa yeroo hin deebi'e sana somaa tokko osoo hin godhatiin akka lolaan deebi'e ofee argitanii jirtan. Isinin mari'adha waan hundumaayyuu tole. Rakkoon hin jiru. Waan isinin jee kana hundumaa mufteetti illee jeen as labartee. Yoo kana maraatu miti nuti walitti hin deemnu. Ishee kana galiitti deeffadhu immoo osoo hin naqasu. Ela galiiti dafifa. Ishee ilmoo. Galatuma. Elatti maatiin ishee kanallee hooluuti. Galiiti mee. Isa akka namni nama beeku. Namni nama beeku akkoo rakkinichi hin jiru buddeena kanallee yoo waan eelee nama manaa qabdu natti fakkaatu. Bara waaqni jedhu hojjettee fakkaatu. Dubartii mana jiraatti eelee mana nama baasti miti. Galatoomaa. Deebi'aa akka tole. Maaliin argaa mucaan kana fakkaatu rakkatti. Too yaa Rabbi. Ani dhugaa waaqa kan akka maatiin jiru. Maatiin ofii kafana ofiitii haati ofii fi maatiin ofii garaagarummaan qabdu. Waan hundaaf waaqni ganama qe'ee badaatti nama hin qabin. Saafuu okkuu jechuu okkuu. Yaa Rabbi nagaan na ushite galanni siif haa ta'u gabaa koos naga daddee. Amma gara qe'ee qottan deebi'a yaa Rabbi sittaa tolu bokkaanis dhufaa jira. Birattiinis meeqatti akkamitti gurguradhe ilaalladhee nan gala xumuramee jira gabaan irraa hin jiru kanarra. Galata Rabbi. Qoqqobee koo waan kaffaladhu argadhe. Xumurameeraan jedhe gabichi hin jiru kanarra.